Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kanaa eegaleera. Har'a magaalota naannoo Amaaraa hedduu keessatti hiriiratu ture. የአማራ ሞት ስደት መፈናቀል ይቁም ajjechaan amaara irratti kutaalee biyyattii garaagaraatti raawwataa jiru dhaabatu jedhu ture dhaadannoowwan kan mul'isan. Walitti bu'iinsa torbee darbe naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti uumame irratti yaada bulchaa godina saba Oromoo Shanii hidhate shanii loltuu shaniitiin dhimma hoogganame gonkumaa kan agarsiisu hin qabuudha kan kaasatti jiru. Kaaba keenya Marsabititti loon 400 ol saamamuu fi waa'ee dubartii dogoggoraan hidhaan waggaa 20 itti murame odeessaalee harkaa qabna. Han Beekaa Toomaati. Naannoo Amaaraa magaalota garaagaraa keessatti ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jira jedhan mormuun jiraattonni 10,000 lakkaa'aman hiriira bahanii mootummaa balaaleffataa oolan. Magaalaa guddoo naannichaa Baahir Daar dabalatee Dabra Maarqos, Waldiyaa, Dasee, Haayiqiif Saqotaan magaalota hiriirri keessatti bahame. Jiraattota hiriira bahan keessaa kanneen magaalaa Baahir Daarii fi Waldiyaa irraa dubbifne kana nuun jedhan. የአማራ ሞት ስደት መፈናቀል ይቁም ajjechaan amaara irratti kutaalee biyyattii garaagaraatti raawwataa jiru dhaabatu jedhu ture dhaadannoowwan kan mul'isan. Dhaadannoowwan ciccimoo Itoophiyaan dhiiga ilmaan Amaaraatiin badhaadhuu arguu hin feenu jedhuu fi mootummaa irratti xiyyeeffatan fa'aatu mul'ataa ture. Mootummaan waan kamiyyuu caalaa nageenya lammiileef xiyyeeffannoo guddaa kennuu qaba jedhudha ergaan guddaan. በእኛ ግምት ከ60 እስከ 70 ሺህ አጀራር ወጥቷል ብለን የምናስበው tilmaama keenyaan namoonni 60 hanga 70 ta'an ba'aniiru jennee amanna. Sababni guddaanis dhalattoota Amaaraa irratti ajjechaa fi miidhaan guddaan ga'u guyyaa guyyaatti ni fooyya'a. Du'a keenyaan biyyi ijaaramnaan rakkoo hin qabu jennee eegaa turrus duuti keenya omaatti osoo hin lakkaa'amin akka lammii hin barbaachifneetti fudhatamaa ta'e jedhamee uummata kana lafarraa balleessuuf hojjetamaa jiraachuu hubannee jirra. Uummannis ajjeefamuurraa fi buqqa'uurraa of baraaruuf gurmaa'uu waan qabuuf hubannoo uumuudhaaf hiriirri kun kan waamame. ራሱ ማደራጀት ስላለበት እሱን ግንዛቤ ለመፍጠር ነው የሰጣት በዋነኝነት የተጠራው. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa galgala kana baaseen hiriirichi nagaan xumuramuusaaf dargaggoota hiriiricha qindeessan galateeffatee jira. Gaaffii dargaggoonni gurmaa'uu qabnaa jechuun hiriira irratti dhiyeessan mootummaan naannichaa akka simatu kan himan dubbii himaa mootummaa naannichaa obbo Gizaachoo Mul'una uummati naannichaa mootummaa naannoo cinaa akka dhaabbatu waamicha dhiyeessaniiru. Kanumaan walqabatee naannicha keessatti dhaaba mormituu jabaa akka ta'e sochiin biyyaalessaa Amaaraa ABN rakkoo uummata isaa irra gahaa jira jedhe mormuun guyyaa har'aa waltajjii falmii filannoo dhiitee bahu dura ta'an dhaabichaa obbo Ballata Mollaa BBCtti himaniiru. አሁን የተናገርኩበት ባለበት ሰዓትም ቢሆን ህዝባችን በከፍተኛ የሆነ መከራ ውስጥ ነው ያለው. yeroo amma dubbachaa jiru kanatti uummanni keenya gidiraa keessa jira. Osoo kun ta'aa jiru ammatti uummata keenyaaf tumsinee dhaabbachuudha dhimmi dursa kenninuuf. Falmii filannoo gochuun badii qabaachuu baatus mootummaaf beekamtii dabalataa kennu ta'a. Dhimma dursa kennamuufis miti. Dhimmi dursi kennamuufii qabu gidiraan uummata keenyaa akka dhaabbatu qabsoo karaa nagaa eegalame cimsuudha. Amma qabnuun sababa filannoo keessaa baanuuf hin qabnu. Gidiraan uummata keenya irra ga'u itti fufee jirus filannicha ni feena. Kanaaf filannootti ni seenna. ወደ ምርጫ እንገባለን. Oduus walqabatuun mormii jiraattonni magaalota naannoo Amaaraa itti jiran kanaaf ka'umsa ta'e walitti bu'iinsa torban darbe godina Shawaa Kaabaa naannichaa keessatti uumame. Walitti bu'iinsi lubbuu namaa hedduu fi qabeenya galaafate kun haleellaa hidhattoonni Abaawoo Shanee jedhaman raawwataniin uumame jedha mootummaan naannoo Amaaraa. Guyyaa kaleessaa BBC'n kan dubbise bulchaan godina Shawaa Kaabaa naannichaa hidhattoonni kunneen godina addaa saba Oromoo irraa ka'uun haleellaa kana raawwachuu dubbatan. Dhimma kana irratti kaleessa kan dubbifne bulchaan godina saba Oromoo obbo Ahmed Hassan qaamni Abaawoo Shanee jedhamu godina isaanii keessa socho'u akka hin jirre dubbatu kan dubbise maatii olaanaati. Hidhattoonni Abaawoo Shaneedha godina keenya keessa hin jiran. Godina keenya keessa ilaalchi Abaawoo Shaneedha ni jiraata. Ilaalcha Abaawoodha namni qabaatu jiraatu danda'a. Inni lammaffaan kanaan dura namoonni nama ajjeesanii gaafa seeran barbaadaman nuyi Abaawoodha jedhanii sochii gochuudhaaf yaalii godhaniiranii namoonni hedduun qabamanii namoonni shakkaman qabamanii hidhamaniiranii namoonni 8 barbaadamaatidha kan jiranii. Isaan kuni lola kana keessatti
keessatti gahee hin qabanidha yaadinnu hikaasaati jiru. Lola kana keessatti kan du'e, kan madaahe, kan mandarrin jalaa gubate, kan buqqa'e Oromoo qotee bulaa ta'edha. Qotee bulaa keenya qotee bulaa aanaa jilleef dhummuuga keessa jiraatu gosa yoggaa ilaallamu gosan sadan makkannaa kan ta'an shanan jillee kan ta'an. Arxummaa Fursii keessatti manneen kan gubatan, kan du'an, kan buqqa'an, kan madaahan haaluma kanaan kan ibsamudha. Aanaa Arxummaa Fursee keessatti gandoota argaman keessa baay'inaan ganda Caffaadirree, ganda Diimtuu Coqorsoo, ganda Ashawaalutee hamma ta'e immoo gandoota kaanirraayis akkasuma namoonni wanneedhaan haala kanaani kan jiru. Kuni kan agarsiisu qotee bulaa ta'uu malee shanee hin agarsiisu. Shanee hidhate, shanee loltuu shaneetiin dhimma hoogganame gonkumaahu kan agarsiisu hin qabudha kan kaasati jiru. Fakkeenyaaf rakkoon yeroo darbe mudate Axaayee rakkoon baay'ee nama gaddisiisu rakkoo mudatu hin qabu turaate kan ka'e humna addaatiin namoota bilisa ta'anitu ajjeefame gaafa san isa amma deebi'ee uumame jechuudha sadeen gaddaa isa gubaatii wajjin wal qabatu namoota qulqulluu namoota diida ta'an namoota suuqa keessa jirantu ajjeefame namoonni kun gosa qabanii gosa isaaniitu dirmate gosa isaanii wajjiniin humni addaadhaa walitti bu'e san booda tuttuqee ofiisaatii baqate warri isaa wajjiniin hidhata uumanii hidhata afaan amaaraa dubbatanis jalaa maqanii rakkoo sun uumame maanguddoon teenya kana dhaabuu hin dandeenyu. Nuyi kan gochuu dandeenyu maanguddoodhaan uummanni keenya garasitti akka hin galle taasisu. Gosti jalaa du'eera reeffa kaafannee karaa jala dhaabbatu hin dandeenyu maanguddoon. Gosa gosarraa wanta ta'eefis gosa tokko gosa lamas wanta hin taaneef gosa gosarraa kan uumame wanta turaateef humna oli ta'ee sababa kanaan rakkoo sun uumame jechuudha. Shanee waliin qabatu yoggaa jennu kanarraa kaaneeti. Tole amma aangaa'onni naannoo Amaaraas bulchaan godina Shawaa Kaabaas ABO shaneen lola kana keessatti hirmaateera qonnaan bulaadhaan Axaayee irratti humna qonnaan bulaatiin badiin hammana gahe jennee hin amannu dhimmi kun ABO shanee wajjin wal qabataa akka jedhu kaasu. ABO shaneen maaliif isin wajjin maqaan isaa dhaama yookaan godina keessan wajjin? Isa kana isaantu beeka. Yeroo hunda maqaan kun hin kennamaaf godina kanaaf. Eessa gaha yoo naan jette hamma gaggeessaa keenya gaha gaggeessaa anarraa jalqabeeti shanii kan jedhamnu yoo maqicha ta'e jechuudha. Kanaaf maqichi ni kennama. Ammas eefa akkas kan jedhan ta'e qulqullaa'uudha kan qabu. Isa nani jedhus isaan jedhanis isa naannoon keenya jedhus isa kaabineen Shawaa jedhus qaamnin galaltanyaan seenee qulqulleessuudha kan qabu. Raayyaan ittisa biyyaa waan jiru qulqulleessuu ni danda'a. Qaamnin bilisa ta'e qaamnin dhimmiin kun akka furamu qofaaf nageenyi akka bu'u qofaaf qaamnin socho'u dhimma kana akka qulqulleessu gochuudhaan dhugaa jiru faaktii lafarra jiru adda baasuu ni danda'ama jechuudha. Godinni kun godinuma ta'eetuma maqama saba kanaatiin waamamu qaamnin fedha hin qabne ni jira. Kana barbadeessuun ni barbaadama. Kana balleessuun kan baduu danda'u immoo tokko yoo danda'ame seeranii yoo ta'uu baate immoo haala kanaan. Inni lammaffaan akka biyyoolessatti siyaasa jiru balleessuudhaaf yaadameetis ni hojjetama. Amma irratti masarri mootummaadhaa Oromoo wajjiniin kan wal qabatu wanta ta'eef rakkoo bakka garaagaratti rakkoo kan uumaa jiru Oromoodha kan jiru qabsiisuudhaafis itti fayyadamuudhaaf kan deemamu natti fakkaata. Kuni gama koo qofa ni taa'ee hin yaadu. Kanaaf kuni yaadamee uummattoonni Itoophiyaa sabaaf sablammoonni uummata Oromoo irratti amantaa akka dhaban taasisuufis yaadamee hojii hojjetamudha. Hojiin kun jechuudha. raadiyoo BBC afaan Oromootii kan dhaggeeffataa jirtan gidduutti immoo oduu gaggabaabseen isinitti hima. Pireezidantiin Chaad Idris Deby lola gubbaatti miidhamuun lubbuun isaanii darbu waraanni biyyattii beeksise. Waraanni Chaad wayitaa ammaa lola hidhattoonni magaalaa guddoo biyyattii N'Djamena qabachuuf banan qolachaa jiru. Ajjeefamuu pireezidantichaa hordofees mootummaa fi paarlaamaan biyyattii diigame ji'oota 18 dhufaniif manni maree waraanaa biyyattii akka bulchu murtaa'eera. Gareen dhaabbata riippoortaroota daangaa maleeyyii RSF kan walabummaa miidiyaa biyyoota addunyaa safaree sadarkaa baasu Itoophiyaan sadarkaa bara darbeerraa gadi buuteetti jedhe. Dhaabbatichi biyyoota 180 erga qoratee booda hojiin gaazexeessummaa 70 danqaan isa mudateera jechuun gabaase. Noorweey, Fiinlaand fi Swiidin walabummaa miidiyaatiin wal duraa duubaan sadarkaa 1 hanga 3 yoo qabatan Itoophiyaan sadarkaa 101 jirti. Ministeerri dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii gara Naayiroobii imaluun dhimma hidha haaromsaa irratti pireezidantii keenya Uhuru Keenyaataa waliin mari'atan. Saamii Shukrii biyya yeroo ammaa miseensa yeroo mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii taate Keenyaatti dabalataan gara Komoros, Afrikaa Kibbaa fi DRC akkasumas Senegaal akka imalanis beekameera. Imala isaanii kanaan ejjennoo Masriin hidha haaromsaa irratti qabduu fi ergaa pireezidantii Abdul Fattah al-Sisi hooggantoota biyyoota kanaan akka gahan eegama.
Sudaan kibbaatti talaalliin COVID-19 kumaatamaan lakkaa'amu osoo uummataaf hin kennamin yeroon itti darbee faayidaadhaan ala ta'e. Qondaaltonni fayyaa biyyatti akka gabaasanitti talaalliin COVID-19 AstraZeneca jedhamu dooziin 60,000 osoo lafa taa'u yeroon itti darbeera oduun qabu isaanuma kana. Odeessa taanutti wayitan ce'uu kaaba Keeniyaa Marsabit keessatti walitti bu'iinsi gosoota jidduutti irra deddeebiin uumamu lubbuu namaa galaafachuuf qabeenyallee balleessutti jira. Haleellaa hidhattoonni ardaa Noorz-Hoor ardaa Mooyyalee lafa Elle Diimtuu jedhamtu irratti guyyoota 3 darbe raawwataniin horii 400 ol ooffatanii kunis horsiisee bultoota rakkoof saaxilaa jiraa jedhu jiraattonni. Lafa ollaa Elle Diimtuu Elle Boor jedhamturraa sodaan kan baqatan addee Diramuu Godaanaa akkas jedhan. Miseensi paarlaamaa aanaa Mooyyalee Abqaallicha Gufu horiin saamamuu mirkaneessanii mootummaaf iyyannee deebii eeguutti jirraa jedhu Aslii Galgalootu dubbise. Sadi hadabre gare le diimtu horii diiramtu bobba'u jiru horii 410 warikawe dhufee aadee irreen fudhate eegisni loori sulle nagarre sirkaala yaayuu riippootire majibu sirkaala eegu jirra waan warri nuyi jedhu nammoo gar majibu hin argan. Isanii akka bulchoota lafaatti yoo cuuf mootummaatti guddoo iyyachuu jirtan. Iyyannoon teessan tuniin jijjiirama maatuu fiduutti hin jirtu jetti jiraattotii maan ennaanii wanni kun irra deebiin hojja cufaayyuu horii akkanumarra fudhatanii yookaan namijjeessan. Dubbiin tuniin maaf akka nammaachaa dhufti? Wanni akkanaatiif nu markeedduu nagaa fedha sanaafi dhiinee dubbannee sirkaala guddaallee nu dhagaa'in. Ammoo ni jira obboleeyyan seensa gamsuniisa warra motorillee teessumni waliin taa'ullee feetu. Sirkaali guddaallee waltillee naminuuf. Akkanaaf yuutuubi teessumtiir waliin ta'e hin taane ammoo nami lafaallee nama yaayyuu assammaatti waliin dhaga'u. Nami hojii walitti gaajidumne wallageettiin hin taasu. Warga daaha akka gabraallee sabooranaallee cuballee waltillee amanii wanni kun hojja markeedduu tolchanillee 2-3 bulan yaayyuu wanni isaan gaddeebite. Nu ammoo akka viongozi ardaa Mooyyaleetti itti baasaa nu naga feena nama waliin taa'uun feena ammoo sirkaal guddaa jechuun biyyuu jirra akka warri jidduu namejjee waan kana haraka wallaaf nami wallaafee horii walii fudhatan balleessu. Hojja cufa horii nama fuudhan warri duraan horii warra fuudhan illee dhagammaa nam gari horii warra deebifne ka waggaa dabree ka waggaa duraallee nami horii warra fuudhan dhagammaa hin deebifne. Amma warra horii warra ar fuudhan kan akka bulchaatti horii warra in argatanii jettanii jechuun dandeettamoo horii warra akkasuma badee afaa arguu jirtan. Waan adan taataayii taane sirkaala riipootilee sirkaalee guyyaa 3 eegaa nuun jedhe eeguma jira. Gama kaaniin miseensi paarlaamaa ardaa Noorz-Hoor ka hidhattoonni warraa horii ooffachuun himataman abcaachuu ganyaa gosatu walitti hammaatee mootummaa guddichillee nutti laafee jedhu. Horii saamaman garuu akka quba hin qabne dubbatu abcaachuullee ka dubbise Aslii Galgalooti. Kosumatu waliin haadha waladee kan biyya filatti fawwee wal rafu waliin jeese kosuma wata maati. Hojii nagaa waraana sirkaalaati. Sirkaala guddaati. Ati warra bakka bee ide jala geessu malee sirkaalli guddaan laafi waan kan tuuf. Horii 400 wayii ka Elle Diimtuu fuudhan kana warra labsan ta'eetii fuudheedhaan. Ani hin beeku waan akkasii dhaga'e. Nallee narubi jira waan akkasii dhaga'e. Achillee lafu namni hojii asii waftillee namni salaatu namni balleessanii hin jiru. Biitii ammoo akkasaatu toora akkasaata ammoo dandeessitiin kun faamin beeku. Walitti bu'iinsa gosaa kaaba Keenyaa Marsabit keessatti irra deddeebiin uumamu kana abbootiin gadaa Booranaa fi Kagabraa irra deddeebiin furuuf yaalii adda addaa godhanillee hin milkoofne. Jiraattonni warra siyaasaatu harka keessaa qaba jechuun komatu. Waa'ee dubartii dogoggoraan hidhaaganna 20 itti murame odeessa boruutiin qabannee deebina sagantaan har'aa kanumaa waan dhaggeeffataniif galatooma horaa bulaa deebana.